وملي لودي بي جنبي تاميركا وملي لودي بي جنبي تاميركا كراسي ديسني مالف ديمنا موكا عشان مركفوني كوجمتوتا داوتوتا كينيا فانا ميديا كوربوريشن الرا كوبي ارتي كينيا قلتي كنجرو كوبي ارتي كينيا توبي وانا دداتي هجوم موسيقى ارتستون كينيا فركا قبن غمو بروتين فيلم في تياترا دراما كسمسمو هجوم موسيقى ويلستوتا تكنسم برانغاتين توري غويا حراس ويلستوتا هجوم موسيقى دداو جاتين تورن كان قبني سني ديانه غا ارتين ابسيتو حواسا توكوتي ارتين ولما غلتي جرو في جريني حواسا ني ابسا ارتي كيستي جاللي جيبتي غمچون غدي سينا في سيتا كسمسمو حالا ولي غلا اددا افان موسيقاتي ني ابسما موسيقى ميشا ولي غلتي الدنياتي اغاتيغا ارتستوتا وجنيني كان تورتي تاسنو كيسما كيارا ويلستو سيفن اورغيچا في بليسما بري كيسما كيا غياراتي كوبي كنا كوبيسون كان سمبرانغا امبولانا ديتي اوغين وان كاميرا هون دولين توني همر امتي من كيسنتي سني كوبي كنا داوچا راس برچا دانغانو تيسيني ديسينو اكا داوتني كان سنفيرو كبجمو داوتوتا كينيا همر امتي نفانا ترا تولي وفادا وامچا كينيا كوجودان فانا ميديا كوربوريشن كوبي ارتي رتي وامچا كينيا كبجني وانا دياتني وفادا تولي اغاتيغا سن وجي اندستري موسيقى كيس كان جرتن سيفان وجي وانا ددا اندستري ارتور موتي نيتا اجتو جتي امته بلا ور موتي ديستيت كان جرتو ولين كجل قبا سيفين جواري akasumasimo karashira kanjiro le jette kanjirto me sifani musica kamiti egalte musica sifman musica manuman egale gafuma damuma kiya jalqabe arme kon daga guddate musican anafi afan anafi musican anaf ofuma fiyo enyuma makot jetun nanda namna kamuga bakara ko kaba akate galulle kaba oga lo antixitu yukan mogarga dem tsirbaturte kanadu musica dra number race abaristun ture arti barrifama nanjal qabe kitaba nanjal qabe chura kitaba ko jal qaba kuma lama aftorbani gara ummatatti base salma bodada gara musica kanise barristu turte chu me sifi kesatuga karanshira ujike jal qabati mal karanshira karanshira karmashirati karanshira jalala كان مافكيس هكذا جاللقا أقرتي جاللك ستي بابي وندو تجرا جالتي ميدم تيتو مو نما ميدم يركدي كان كراشرا ورست وجيت كوغاف وجدتو سينا ماتاكيتي تاودندا اغارو سينا والفكاتا نمني قولي جراچو دندا سيغلي دوغما سينا دوما دوغاتي كان كوتي غارو ورنا فكاتا نمو يدون ساني جروانتيف وانا مكاسيتي فلمي كراشرا سغلي دنا انكبينيامو بفلاتا ولالتي دمتم بري onne kotti bitta kesai karanjala lanare anomalan sitan kise osonnu kan sijallatu ndipina kharku nau demi gammadi jiratu jatti timetechu karashram imaluni imana awalani karashram imaluni لما بلوف جدني كراشرة إملوني إيمانا أولاني درسم ما أقدر كده تنتفع لقاتي أتسي وجوا موسيقى ورموتي فتانجة توجتي كاني أركا أواسبال لا تنجي سيتكن جرتو درسم ماني غير أرتي تكمل تكوفي ميكم سوني سيتي مالي كان أنا يقلو ummata kee keessatti ummata wajjin jiraatu sana keessatti gaafa dhalattu muuziqaan ummata dhalatta beekte xiqqoo taate agartee naannoo keetti sirboota garaagaraa jira sirboota dhiichisaa jira ragata jira shobota jira gaafa kana ummatuma keessatti dhalatte sana keessatti dhalatte anis gaafasuma muuziqaa keessatti seenee ispeeshaalii immoo
muuziqaa kallattiidhaniin anan itti seenuu barbaade waanuma kanarraan kan ka'e jechuudha. Keessattuu aartii keessa kan galtu aartiin ayyaantummaadha. Kennaadha. Namni gara hojii kanaatti kan dhufu fedhinnaa isa keessa jiruun. Ati kana dura barsiisaa turteedhama. Achirraa humna aartii kun si fudhatee gara dhuftee jechuudha. Barsiisaan ture dhugaadha. High schooliin barsiisaa ture. Mana barumsaa Koloneel Alamuu Qixxeessaa sadarkaa lammaffaan barsiisaa ture. Agartee duras ijoollummaa kiyyarraa ka'ee naannoo kiyyatti nan sirbaa nan taphadhaa. Dhiichisa gaafa deemu ijoollee wajjin nan taphadhaa. Keessattuu iddoon barsiisaa jiru humni aartii na butee ofitti na galchee jechuudha. Egaa kan namni aartii miira jenneera. Fedhinnaadha jenneera. Aartii keessa kalaqatu jira. Waan ittiin dabaaltu wayitu jira. Namni muuziqaa hojjetu tokko keessattuu hojii uummataa namni hojjetu tokko yeedaloos haa ta'u walaloos haala kamiin kan hojjetamu. Aartiidhuma kana yoo ibsitu aartiin kuni miira keessa jirtu miira namni keessa jiru dura maal gochuu qabda understand gochuu qabda beekti. Time place and the condition waan haala yeroo irraan ka'e gadda keessatti barreessuu dandeessa. Gammachuu keessatti barreessuu dandeessa. Si galee yoo barreessita amma aartiidhuma jechuun soora lubbuu dhala namaati. Aartiidhumti mataan isaa jechuudha. Kana keessatti aartiin maal of keessaa qaba? Jaalala of keessaa qaba. Jaalala of keessaa qaba. Nagaa of keessaa qaba. Tokkummaa of keessaa qaba. Aartiin waan inni nammanne hin jiru beekte. Kana muluu aartii kana akkamitti barreessita? Dursitee keessuma keetti waan irratti barreessuu qabdu waan ka'umsa godhachuu qabdu ka'umsi yoo hin jiraanne walaloo bakka fiduu hin qabdu aadiyaa lafa godhachuu qabda san booda aadiyaa sanatti aadiyaa sanarratti barreessitee waan ibsuu qabdu sana waan miira hawaasaa keessa jiru sana mirgas ta'uu danda'a barnootas ta'uu danda'a tokkummaas ta'uu danda'a jaalalas ta'uu danda'a akkasitti ibsita. Hojii hojjettee harka uummataatiin geessi kan qabdu asooriin sorraa jedha. Maaltu sorama? Maal immoo waliin sorra? Baay'isawii sooriin sorraan hojii kiyya jalqabaatiyyuu ture. Beennachatu hojii lammaffaati ture. Sooriin sorraan kuni agartee amma qamadiis ta'uu danda'a, garbuus ta'uu danda'a. Waan kuni inshaafa of keessaa qabaachuu danda'a, inkirdaada of keessaa qabaachuu danda'a. Waan sana sortee qulqulleessita beekta. Kanaaf sooriin sorraan suni girdii fi callaa inshaafa sana addaan calaltee sanyii filatamaa keessa calaltee lafa kaa'uudha. Hojicha bara 2009 hojjedhee baay'ee yeroo yeroo haalonni fokkisaan turan sana keessan hojjedhee miiruma yeroo sanaa ibsuufan kanan sooriin sorraa jedhee. Kabajamtoota daawwattoota keenya Faana Miidiyaa Koorporeeshinii irraa qophii aartii keenya kan daawwataatiin jirtanii qophii aartii keenya irraati weellistoota qabadheetti kan isin dhiyaadhe isaan irraa hojiiwwan isaan qaban akkasumas immoo walumaa galatti waan aartiitti kan haasa'aatiin jirru isinis mana keessaniin teessanii daawwachaa bashannanaa akka faana turtan abdiidha kan qabnu siifan gara keettan dhufaa egaa siifin jawaaree jettee ammas hojii kee lammaffaati eenyudha inni? Siifan jawaaree jechuun si barbaachan jooree jechuudha hiikisaay sanuma jechuudha jawaaruu jechuun jooruu barbaaduudha. Ilma abbaa gadaa leellisaa ilma haadha siiqqee leellisaa kuni ergichi ergaa jaalalaa qofa otoo hin taane olaantummaa ilma abbaa gadaati bareedaa ta'uusaa waan maratti ilma haadha siiqqee ilma gorsaan guddatee ilma akka qumbiitti urgaa'u
leelloodha kun leellisuudha. Egaa gurbichi bareedaadha. Nama safuun guddatee nama duudhaa beeku. Egaa jaalalli akkasii jechuudha. Aartiilee waan sana ibsa. Achi keessatti egaa atamma waloon humna aartii tokkoo kan ittiin beekamu tokko walaloo achi keessa jiru yeedalloodha. Waraabbii sadarkaa waraabbii isaati. Walaloowwan ati hojjette kana keessatti walaloo ofii keetiin barreessitamoo namatu sii kennee darbees immoo haalli waliin hojjechuu namoota walitti dhufeenyi isaa kee namoota aartii keessatti wajjin qabdu maal fakkaata? Hojii kiyya baaqeewwan ofuma kiyyaan hojjedhe sifan jaawwarees karaa shiraas ofumaaf hin hojjedhe walaloo isaas yeedaloo isaas ani nan barreessa akkuma sin jedhee barreessuun jaalladha. Nama biraatiif illee kennuun keenya jechuudha. Ayyee egaati sifin jawaareenii wallee jaalalaati. Namni jaalalaan qabame tokko bu'aa bahii hedduu keessa darba. Bilbila illee osirraa kaasuu dhibee yaadan illee ni imalta qaaman illee deemtee arguu dandeessa waan sana of keessaa qaba jechuudha. Tole egaati wallee keessatti gaddan ibsatta gammachuun ibsatta jaalalli ibsatta jibban ibsita amalli muuziqaa akkuma gosa isaatti jiruuf jireenya hawaasa tokkooti kan ibsu. Gaafa walaloo barreessitu miira akkamiitiin barreessitame barreessan tokko gati gamman barreessita miira akkamiitiin barraa'u qaba walaloo nuti mataan isaa. Egaa uumamaa mitire yeroo tokko bara akkuma bifa keenya uumamni keenyas gargar yoon sin jedhu waan kennaa si bira jiru wayii ana bira jiru hin jiru jechuu kooti waan ol fakkaataa qabaachuu dhiisuu dandeenya. Walaloo sammuutti xumura jalqabarra eegan sammuutti hojjedhee booda yeedaloo eeganatti hojjedheen boodan qalamaatti jijjiira. Haala sanaan kun kennaadhuma kooti hojjedhee fixeenu qalamaan itti deebi'an. Ofuma keessatti fixee san booda gara qalamaa. Hidda nuura kee gubbituu lanii lafeen kee cabaa seenan dhaabanii. Dalaan keessanii marsaasaa galee siyaadeen dhufee ba'iina laal. 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 Beellichi maal qabi? Waan akkamii qaba? Achi keessatti gaa soona sirna qaba. Beellichi nuti maanni? Beellicha jechuun dhugaadha. Agartee uummanni Oromoo kuni sangaa fardaa jaalata. Sangaa fardaa immoo akkuma hilmoo isaatti ilaala jechuudha. In kunuunsa, hin nyaachisa, hin obaasa, dhagnallee dhiqa sangaa fardaa kana beektee Oromoo. Oromoo biratti kabajaa fi jaalala guddaa qaba sangaan fardaa. Amma beellichi kuni dura fuulootti goota, fuulorraan luugamatti goota. Luugama jechuun gara ofiidhaa hajayyuu dandeessutti marii jechuudha karaa biraatiin luugamni suni. Luugama sana sassaabee asii olee kan qabuu fi karaa luugamni itti seenu mataa fardaa gubbaa gama kanarra jira miti. Isa asitti walitti sassaabee kan qabu bareechee faaya farda saniif kan kennu beellicha jedhama. Faaya fardarra jiru sana beekte sangaa fardarra jiru sana beellicha jedhama. Sanumarraan ka'ee beellichi kun gootummaadha. Faaya jaalala kanumarraan ka'een mata duree godhadhee beellicha waan jedhu. Kilippi san keessatti gaa wantoonni mul'atan hedduu isaatu jira. Ergaawwan darban hedduu jira. Walaloon keessatti tarreessiteellee walaloon ciccimoo soona suga aartii qabanidha. Mee sagaleedhaan illee kana nu jetta. Lalo boro didimatte bakalcha ko garabari yaada boro dagatte sabake sentabori yoo jetto naan jedhani itti beektu karaa hunda baasi firaa abdiin addaa jedhetti tufaachu ulfaanni maaliif gootummaadha beekte wanti as keessatti ibsaa jiru kuni sirba gootati waan kuni waan goota waan faaya fardaa waan sangaa fardaa qabeenya Oromoo sana ibsa waan ta'eef akkanatti ka'uu filadhe. Ifu birraa bokkarroo beetole
bokarro betole yarfa sabra Yanga biya koni ega ture wirara lagara Yolu kuste arsatin kusanu benya nutisni na biya bagenya Yolu kuste arsatin kusanu benya nutisni na biya bagenya Yolu kuste arsatin kusane benya kayogo tota nu magal mangenya Yolu kuste arsatin kusane benya kayogo tota nu magal mangenya kabajamtoota daawwattoota keenya weellisaa Bilisummaa Birrii fi Siifan Urgeechaa waliin turtii taasisaatiin kan jiru hojiiwwan isaaniis ilaalaa gidduu gidduutti immoo waan muuziqaa isaan hojjetanis biraan ga'aatii kan jirru hamma gaa sagantaa keenya daawwachaa bashannanaa kan faana turtan abdiidha kan qabnu Siifan gara keettan deebi'a egaa maaliif laata mararaa koo shaggaa koo hacee akkasuma hojii waan biraallee hojjechaati kan jirtu. Me mararaan koo akkuma walleewwan kee kan du'anii walleewwan jaalalaati maaliifis jettee gaafatteeti kan jirtu maaliifin hojii akkamiiti qabiyyeewwan akkamii qabamne maaliifin gaaffiidha maaliif laataa gaaffiidha yeroo tokko gaafa gadi baatu waan baay'ee argita ciistee kaatee immoo iyyaadda xiinsammuun kee deebi'ee sumaan si gaafata Sigale ofii keetiin guyyaatti si'a lama si'a sadii nyaattee gaafa gadi baatee immoo qooqa isaatiin ciisu argita. Ofii keetii wayyaa jijjiirrattee si tolee jiraachaati qullaa sammuu kan karaarra ciisu argita. Haala dhuguma walumaa galatti haala hundaaf mijeessuu hin dandeessu garuu gaaffii sitti ta'a otoon kana godhe maaliif kana ta'e maal ta'inna waaqa biraayi moo dhuguma nama biraa wal gargaaruu dadhabneeti. Kun gaaffiidha sigale numatu wal gargaaruu dadhabeeti moo waaqayyumatu fedhe akkasitti akkana godhee moo si jechisee yeroo tokko gadi baatee too waan ilaaltu jechuudha jakee irratti. Aartiin hawaasa akkuma jedhamu sana rakkina namni guutuun arguu hin dandeenye kan naannoo keenyatti mul'atu rakkina agarsiisa jechuudha. Sanuma agarsiisa. Tole hojii bareedaadha hojichi waan agartee hojiin hojjennu tokko aartii keessatti wanni beekamudha qabu hojii jiraataa ta'uu qaba. Waan dhalootatti darbu hojii jiraataa bara kamuu yaadatamuu qabu. Kilipa keessan keessatti walaloon keessun illee rakkina hawaasa keessa jiru namoonni kun nyaatanii quufanii yoo bulan kanneen immoo rakkatanii waan har'aa sooratanii bulan hin qabne bakka bulan illee hin qabne uffata jijjiirratan illee hin qabne rakkoo akkasii keessa warra jiran rakkina isaanii sana kan ibsu. Aartii jechuun akkasii jechuudha. Game isa sagaleedhaan naa jetta walis. Doonii galaanichaan hiraafamu Furmaata dhabee miidhamu ala qullaa bulee kophaasa maaf akkana taatee hireensa maaliif laata garaa koo na nyaata nu yaadadhu gooftaa jetteeti rakkoo uummata namni sun keessa jiru ittiin yonnette hojii bareedaadha kabajamtoota daawwattoota keenya wallee Siifan Urgeessaa hojjettee daawwattanii kan nutti deebitanii ammas nu faana ture. Gammachuu dhabee kan gaddu garaa koo na nyaata maaliif laata garaa koo na nyaata nu yaadadhu gooftaa maaliif laata garaa koo na nyaata nu yaadadhu gooftaa. Satu kan kape itate hinkabu mawisa mafakana tate hirensa. Egaa bilisummaa hojii kee gara dhumaatti kan dhufnu hojii kee gara dhumaatiin immoo keessattuu waan Oromoon kaleessa keessa ture irratti jiruu fi waan wal Oromoo waliin qabu kilipa san keessatti ni calaqqisa Wansan dhugaadha walaloo waansaa keessa jiru ani
kitaaba laabrarii keessa taa'e jedheen yaada beekti. Hojii sanaa agartee akka yaadettis yoo istaandardiin inni barbaadeen yoo naa ta'uu baatellee walaloon achi keessa jiru jeedaloodhaan wal qabatee waan dhalootarraa dhalootatti darbu dookimentii ta'ee hojii baraa baratti taa'u jedhee yaada akkasitti murteessee hojjedhe si akkuma jiru. Tole mee waan isaanii wallee hawaasni Oromoo dhageeffates daawwates fiidbaakii gaariillee si deebisuu danda'udha. Ilaalaan turanis waan ta'eef kiliippa bareedaadha. Maaliif qabiyyeen isaa maali? Waan isaa jechuun dimshaashumatti waan isaa jechuun waan keenya. Waanni Oromoon qabu kun, aadaan Oromoon qabu kun, seenaan Oromoon qabu kun, heerri Oromoon qabu kun hundi isaa tokko lama hidhee walaloo mataa irraa kaasee hanga jalaatti ifa bilisatti lafa kaa'ee jira jechuudha. Waan san akkasitti lafa taa'ee. Tole sagaleedhaan nu jedhe. Waan isaa jalqabe kormi isa kanaaf isa kana. Waan isaa jalqabe kormi isa kanaaf isa kana. Ndaalee sangaa farda gulufi garmaa mimee dura gorii. Aadaa samboona kunoo Oromoon deebisee gamtaa isa durii. Ndaalee sangaa farda gulufi garmaa mimee dura gorii. Aadaa samboona kunoo Oromoon deebisee gamtaa isa durii. Gabbifadhuun gabbifannaa aadaa keenya taphannaa dura gorii. Nuti Oromoon idda kushii kuushortee warra mootii horii. Naalee kottu yaa naalee hangafa koo nu qajeelchi dura gorii. Aadaa samboona caalee Oromoon deebisee gamtaa isa durii. Kana waan ta'eef aadaan kee kan ittiin beekamtu, kan ittiin kabajamtu. Muuziqaa sirba aadaa kan ammayyaa sirba gadaa kana wayya isa faaya. Egaati achi keessatti sirbi shubbisni akkasumas immoo biitiiwwan illee achi keessatti rukutamanii Afrikaan biitii si fakkaata shubbisaa akka shubbiseetillee jechisaa giddu galeessa kanaati kan fakkaatu. Eenyu si hojjete muuziqaa sana ministeeroo kamitti hojjete? Muuziqaa sana kan hojjete dhugaadha. Nama onnee kiyyarraa jaaladhu, nama onnee kiyyarraa kabaju dhugaadha. Yeroo ammaa kana wiirtuu dugdaa lafee aartii Oromoo ta'eetu hojjechaa jira. Iyyoob Kaasawuun jedhama. Iyyoob Kaasawuutu hojjete. Hojiin aartiidha gaariidha. Bakka namni tokko hanqisee nama biraatitti guutaa tiimworkiidha jechuudha. Yoo sanillee hojiin gaariin ba'a. Egaa keessattuu aartii Oromoo kana keessatti aadaa wal deeggaruu, aadaa wal tumsuu kun artistoota kalee safarraa yoo fudhanne xiqqoo irraa fagaata. Wanni sun akka sirraa ofii gara dhumaarratti ergaan qabda maali bilisummaa sirraanii? Indastiriin muuziqaa Oromoodha. Sadarkaa barbaadame irrallee ga'u yoo baate agartee sadarkaan inni amma irra jiru kun bareeduma. Garuu amma wal bira qabnee yoo ilaalle amma weellistoota durii fi weellistoota amma wal bira qabnee yoo ilaalle indastirii muuziqaa Oromoo guddisuu keessatti bara saayinsii fi teekinooloojiin hin jirretti agartee weellistoonni Oromoo durii waliin ta'aniit yeedaloo fi walaloo bareechanii as baasu. Amma immoo saayinsii fi teekinooloojiin baay'ee kan dagaagedha. Hanqinni jiru weellistoota Oromoo bira walitti dhufanii gamtaadhaan hojjechuutu jira jechuudha. Nuti mataa keenya kan uummataa akkuma dura siin jedhee aartichis kan uummataati aadaa seenaa duudhaa uummataati kan akkana baastee bareestee uummatumaaf deebistee kennitu waanuma kan isaa ta'e uummatichumaaf kennita. Uummata irraa nu jajjabeessaa eegna nu laaladha nuti mataa keenyas uummata malee waan qabdu hin jiru sii galee uummataaf jettee waan hojjette tokko uummatichi yoo siin dandamin yoo siin laalin jabaadhaa yoo hin jedhin garri itti aartiin Oromoo guddatu iyyuu hin jiru.
waanuma dhangaadhuma isiniif inni iyyuu dhandhamaadha dhaamsi kun. Hojii hojjetamu keessatti weellisaa waan keessa darbu sabbeekaa ogeessi muuziqaas akkasuma ogeessi waan danda'u godha. Weellisaan qofti hojii hawaasa tokko hin hojjetu waan danda'u walaloo yeedalloo kennaa qabuun ogummaa isaa kanaan dabaluudhaan rakkoo hawaasa kanaa akkasumas immoo hojii isa keessa jiru san baasuu danda'a. Egaa hojiin kun miidhagee sona qabaate akka uummatatti bahuuf qaamni hundi qooda isaa akka bahudha. Gansasii kan isiniif ergaa dabarsinu kabajamtoota daawwattoota keenya gara dhumaatti kan deematiin jiru. Malli lo dibe jannabita mirga wa malli lo dibe jannabita mirga kara sirri disne malif demna moga Waamicha keenya kabajuudhaan asitti argamuudhaan afgaaffii faana taasistaniif maqaa daawwattoota keenyatiin ulfaadhaa kabajamaa wayyoomaan isiniin jedha. Hayyee galatoome. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin weellisaa Bilisummaa Birrii fi weellistuu Siifan Urgeessaa waliin taasisnee kana fakkaata ture. Hojiiwwan isaan hanga ammaatti hojjetanis biraan gaa yaada isaanii ergaa fi dhaamsa isaan qaban illee egaati gaafaan isaan irraa dhageessaniiti kan turtanii torbee sagantaa biraa qindeessuudhaan kan walitti deebinu qophii kana qopheessuudhaan kan isin biraan gaatiin ture Ambulaa Nadhiitii ogeeyyii kaameeraa hunda waliin ta'uudhaan warra torbee nuunaa jedhu horaa bulaa dhiibana.